Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu kabajamtoota fi hordoftoota Bullaallaa Tuuti keessan akkam nagaa fayyaa keessanii. Alhamdulillah jirra baga jiraattan isiniin jedha. Itti aansuun ammoo ergaa gabaabduu kan qaba. Dhiifama fagaachuuf illee akkuma beekamu beekne kana toorarra deebi'ee hin beeku. Sababni an toorarraa fagaadheef illee sababuma dalagaa haala tokko tokko haaluma mijeessuuf kanumaati. Dhiifama turtii fi isin gaafachaa gidduutti immoo ergaa gabaabduu tokko isin qaba. Inni illee maal yoo jettan taate dhimma dhiyeenya kana ilmaan Oromoo keessa biyya Oromiyaa keessatti deemaa jiru waa'ee amantii Ortodoksii tokkoomee jechuudha. Ortodoksii tawaahidoo akkuma isaan jedhan sanii dhimma kanaa wal qabatee hedduu abbootii amantii keenya hedduu itti boonnee jirra. Keessumaayyuu warreen akka Qees Balaayii fi warra akka barsiisaa Hayila Mikaa'el hedduu itti gammanne. Maali jennaan dhimmi kun qabsoo yeroo dheeraa hayyoonni keenya irratti dadhabaa turanii ni yaadatta yoo ta'e akkuma yeroo barteetti biyyeen itti haasarfattu koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'aa ergaa isaan dabarsaa turan. Oromoo yoo of tahe Oromoo yoo wal tahe waliif ta'a. Yoo of tahe ammoo hambaafuu ni gahaa ergaa jedhu dabarsaa turanii. Biyyuma abbaa keenyaa biyya irratti dhalannee guddannee irratti akkamittiin afaan isaaniitiin waaqeffatan? Akkamittiin afaan isaaniitiin ergaa waaqaa waliin gahan ka jedhurraa alagaa yeroo ammaa kana lafa dhiitaa jira. Hunda ilmaan Oromoo guutuu addunyaarra jirtan kanaan wal qabatee baga gammaddan jechuu barbaada. Maali jennaan sabi tokko afaan isaatiin waaqeffachuun, sabi tokko afaan isaatiin ergaa qabu dabarfachuu jechuun waan guddaadha. Dhaloonni boru dhufu waa hedduu kanarra fooyyessee deemuu danda'a. Ni yaadattan taanan akkuma yeroo waggaa lama yookaan akkana lamaa fi cinaatti fakkaatte sochiin garteetiniin mana garteetiniin lallaba Oromiyaa Ortodoksii lallaba Oromiyaa keessatti hundeessuudhaaf sochiin eegalame duula guddatu irratti adeeme. Akkuma abbaan amantii tokko maqaan isaallee yeroo majalaa badu naannoo lixa shaggar kanatti ka ajjeefame ni beektan. Akkasumatti illee wareegama hedduu kafalan ilmaan Oromoo amantii Ortodoksii hordofan jechuudha. Sababa maaliitiif? Sababa afaan isaaniitiin waaqeffachuu qofaadha. Hin dagatina Habashaa jechuun atiin osoo waan feetillee bootee qaamuma isaa kana guutuu lafaa kaatee uumte osoo argite jarri waaquma isii uume kanayyuu gabroonfachuu feeti. Kasilaa uume rabbuma uume jarri osoo itti tolee gabroonfachuu fedhan uummata akkasitti yaadu jechuudha. Sammuun isaanii uummata sammuun isaanii fageessee hin yaadne uummata nussii beekaa malee atillee xiqqoo waa beekaa hin beekne uummata nussii deemaa malee yeroo tokko atis nu deemii hin beekne uummata ammootu nutu beekaa malee situ beekaa namni birillee ka beeku hin jiraa hin beekne. Uummata kanarratti baga injifannoo guddaa gonfattan obboleewwan keenya hordoftoonni amantii Ortodoksiidha. Baga injifannoo irratti horattan. Injifannoo xiqqoo hin qabdu. Injifannoo tana ammoo amma eenyu jabeeffata? Isin hordoftoota amantichaatu jabeeffata. Kana jechuun nuti Oromummaa waliin qabna hordofaa amantii Ortodoksiitii miti. Garuu ammoo obboleewwan kiyya yommuu isaan afaan isaaniitiin waaqeffatan, yommuu isaan mana amantaa Oromoo jetti hundeeffatan, yommuu isaan afaan isaaniitiin boonanii keessatti baranii wal barsiisan, kuni injifannoo guddaadha. Dhimma amantiitii miti. Amantii feeti hordofi, feetu Ortodoksii hordofi, feetu Kaatoolikii, Pirotestaantii, Kaatoolikii huma feeti hordofi, Musliima hordofi, amantima feeti illee taanan waaqeffatan illee tahi dhimmi Oromoodhaa. Dhimmi ilmaan Oromoo afaan isaaniitiin waaqeffachuu kun si gammachiisuu qaba. Sababii maaliitiif? Sababa afaan keetiin waaqeffataniif si gammachiisuu qaba. Amantiin ta'abbaati. Garuu ammoo afaan kanatu afaan Oromooti. Ilmaan ta'e nagarteetiin warra akka kabajamoo Qees Balaayii fi Hayila Mikaa'el fa'aa warra akkatti qabsoo gurguddaan akkasumas abbootii amantii hafan hedduu waliin wareegama hadhootu kafalanii mana amantii kana akka afaan Oromootiin tajaajilitti deebisantu isaan santu Oromoota. Haga har'aa tana Habashaan wanti irratti nu dahattee nu miite guddaan tokko maali yoo jettan mana amantii kana yoo waa dubbatan afaan Oromoo mana amantii keessatti jarri kun afaan Oromoo reediyoo cabsu Oromoo jedhaa ture san warra deebi'ee ammoo akkuma amma dura mammaaksa isaan nu mammaakan eettan jedhee yaada. Akkamittiin garteetiin ilmaan Oromoo tan akka isaan tuffatan dunqinaa mashaansoo qeessinyaa himmanyaan yaantee gaallaa nagar በጣም ይገርመኛል jedhee jecha qeesichi garteetiin hin deebiseef yeroo gartee maaliif Oromoon qeesii hin taane jedhanii obboleewwan keenya hordoftoonni amantii kiristaanaa gaafatan. Dunqinaa mashaansoo qeessinyaa himmanyaan
yaante gaalaa nagar በጣም ይገርመኛል jecha jedhu deebisan jechuudha. Jechi sun ilmaan Oromoo haga tokko quuqama Oromummaa qaban keessatti quuqamanii uumaa hin kakaasa jedhee yaada. Alhamdulillah ammoo ilmaan Oromootiif injifannoo guddaadha. Baga gammaddan jabaadha. Ammallee wanni guddaan hordoftoota amantii kiristaanaa ilmaan Oromoo ta'aniif dhaaba. Warreen hordoftoota amantii Ortodoksii tokkoomee Ortodoks tawaahidoo isaan jedhan kan mana lubummaa amma akka Oromiyaatti hundaa'e kana jabeessuuf ilmaan keessan keessa barsiifadha. Tokkummaan gidduu keessanitti akka waan uumu barnoonni haga duraa caala haa babal'atu. Dhugaadha. Amantii tokko amma yoo afaan isaatiin itti himte uummanni fedhu baratee fedhu hubatee fedhu dhiisa fedhu sirraa fudhata. Hordoftoonni amantichaatu heddummachuu malan sababa kanaan wal qabatee jechuudha. Kana gochuuf diinni akka gidduu keessan hin seenne diina ofirraa ittisaa ergaa kiyya gabaabumatti isin keessa seenanii isinuma fakkaatanii waliin isin dhahu kana ofirraa eegaa. Tokko hordoftoota amantichaatiif kana dhaama. Irra guddina ammoo gammachuun kiyya ka viidiyoo kana waraabeef gammachuu guddaan natti dhagahame. Manni lubummaa Oromiyaadhaa ilmaan Oromootiin hayyoota amantii Oromootiin hundaa'uun isaa gammachuu hunda keenyatti baga gammaddan baga gammanni isin jechuu barbaada. Dhaamsi kiyya lammaffaa ammoo kanumatti aansee waa'ee ilmaan Oromoo Walloo. Ilmaan Oromoo Walloo sababni isaan dhiyeenya kana adamfamanii akka isin agartan sanitti itti duulamanii fi dhimma kana mootummaa federaalaa itti naaduudhaa jedhee waan baase miti. Naannichuma keessatti warra mammiyyee kanatu naannichuma keessatti ajandaa kana bocatanii uummatanii ittiin ilmaan Oromoo irratti duulaa jiranii jechuudha. Maal irraa kaka'e? Maaliif warra Daseetti warra Kombolchaatti maa duuluu dhaban? Maaliif garteetiin ilmaan Oromoo naannawa Kamisee fi gartee gidduu Haqaayee fi ammallee akkasumatti warra gartee naannawa lafa Oromoo godina addaa Oromoo kanatti maal oollisan waan jedhu yoo ilaalte namni ijaan hin agarre mataan hin dalagillee waan beeku natti fakkaata waan kana. Oromummaa sababa Oromummaatiifis wanni biriin jiru hiika biriin qabu. Sababa Oromummaa isaaniitiif itti duulamaa jiru jechuudha. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo dhaqanii waliin dhaabbatanii loluu miti. Dhaqanii isaan wajjin kufanii kuffisuu miti. Gargaarsi guddaan gama garteetiin deeggarsa mallaqaatiin bira haa dhaabbannu. Hayyoonni beekumsaan bira haa dhaabbannu. Diinni isaanii kun beekadhu isaan achitti fixee malee carraa argannaan anaafsitti illee borbanama dhufuu yaadaa jechuudha. Akkasii yaadan jarri mataan isaanii akkasii yaada. Kana waan ta'eef ilmaan Oromoo Walloo baraaruuf tokkummaan bira haa dhaabbannu. Waliin haa dhaabbannu. Ilmaan Oromoo Walloo baraaruuf waliin haa dhaabbannu waan dandeenyu haa tumsinuuf isin jedha. Kana gochuun ammoo warra biyya alaatiif biyya keessa jirullee warri ammootu garteetiin waan kana dhaqanii waliin du'u miti. Qabsoon guddaan waanuma dandeettu homa isaan garteetiin ibiddaan qawweetti bitatan gargaaruun waan danda'aniif ilmaan Oromootuun gammoojjira lafa dheeraa deemanii diina wal waraanaa oolanii galan yeroo kana nyaati isaan barbaachisa dhugaatii isaan barbaachisa. Kilaash ilmaan Walloo ofiifuu ni qabdi. Kilaash ni qabanii waan isaan barbaadan ibidda qofa. Ibidda kana ammoo haga danda'ametti bira dhaabbadhaa Oromummaa teessan cimsa. Isaan suni yoo asitti Oromoon jalaalaafuu baate isaanii miti diinni akka garteetiin isaan caaluu yoo itti dhufu ofirraa ni deebisan ilmaan Walloo nuti itti abdanna itti gammanna itti boonnalleedha jechuudha. Kana jechuun Oromummaa isaanii irratti abbaa fedhe waliin iyyuu qoosaan beekan. Ilmaan akkanaa tana sabboontota qaqqaalii akkanaa tana sabboonummaa kana keessatti beekayyii gootummaa kana keessatti beekaa yeroo tarii mootummaan naannoo isaanii ni beektan waan jedhee labse hidhattoonni dhuunfallee hidhattoonni guruuppiillee kan mootummaallee haga garteetiin akka Wallootti duuluun waliin dhaabbadhaa jedhee qaanyii takka malee miidiyaa biyyattiitiin labse jechuudha. Wanti kun maal agarsiisa? Jibbaa isaan Oromummaa irra qaban hagam takka akka Oromummaan isaanii diina taate agarsiisa jechuudha. Kanaafuu ka diinni keessa hin rafne atiin gartee diinni adamsummoo akkamiin raftaa miti lafaa ka'a waan dandeettanii ilmaan Oromoo Walloo bira dhaabbadhaa. Sadaffaa ergaan tiyya tokko kan ilmaan Oromoo guutuuf. Ka sadaffaa ammoo mootummaa biyyattii bulchaa jiruufi. Mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun mootummaa ilmaan Oromooti. Ilmaan Oromoo kun haga Oromoo Wallootti ajjeesan eessa dhaqan? Hooggantoonni mootummaa federaalaa warri achirraa eegalee haga naannolee jiran eessa jiran haga ijoolleen dhumtu waan fedhellee ta'u ilaalcha siyaasatii miti. Shanee jira jinni jira yaanii ilmaan Oromoo qotee bulaa miskiina irratti akka dheengaddaa agartan sanitti garteetiin waraana leenji'eetiin qabeenya mootummaa federaalaatiin socho'u irratti erganii akkasitti mana qotee bulaa mana citaa gubuun injifannoo miti. Isiniifuu qaanyiidha ilmaan Oromoo warri bakka san jirtan kanarratti garteetiin waliigala dhugaadha naagalaa akka gartee ajajni kun federaalarraa hin baane haga tokko naagalaa rakkoon jiru maalinni achuma keessatti hacuuccaa jala jira naannoon sun. Yaa ilmaan Oromoo namni gaafa du'ee miti kawaa walii godhu haga jiru
يودن ديتن نانو godina kamisee kana osoo danda'ame an akka ilaalcha kiyyatti osoo naannoo ta'e naannoon sun osoo naannoo mata ta'e kalaas hacuuccaa jara tanaa jala dhiibbaa jara tanaa jala ganamaa galgala daa'imman isaanii manguddoon isaanii dubartoonni isaanii ajjeefamuu kana jala ni bahan jedhee yaada ilmaan Oromoo walloo jechuudha. Kanaafuu mootummaan kanarratti mee keessatti ofaa ilaalu daawwitii Oromummaatiin ofaa ilaalu. Uummataaf hojjechuu dhiisuu waan biraati. Garuu ka du'aa jiru kun saba keessan ilmaan Oromooti. Sababbiin isaan du'aniif ammoo Oromummaa fi kanarratti garteetiin akkaan hojjechuu qaba mootummaan ergaa jedhu qaba. Warri shanee jinni jedhanii achi keessa shanee wayiitu hin jirtu. Shaneen garteetiin naannoo Oromiyaa walloo keessatti shanee wanni jedhamu hin jiru. Hin dhageenye. Kanammoo uummata nagahaatu ajjeefamaa jira. Maqaa garteetiin hidhattoota finciltoota waraana bilisummaa Oromootiin uummanni qulqulluun achitti dhumuu hin qabu. Mootummallee yoo danda'e dhaqee jaraan walaa lolu. Yoo danda'e dhaqee hidhattoota bilisummaa Oromootiin wal lolu. Sanii miti jechuun ammoo wanni garteetiin nafti itti bobbaasaniitiin ilmaan Oromoo ficcisiisaniif hin jirtu. Kana keessaa mootummaa yoo harka qabate dafee irraa haa deebi'u. Yoo harka hin qabaatin ammoo duguggaan kun akka irraa dhaabbatuuf waan danda'u mootummaan haa godhu ergaa jedhu qaba. Kanarraa hafte ammootu ergaan kiyya afuraffaadha waa'ee dhimma injiinar Taakkalaa Uumaati. Injiinar Taakkalaa Uumaa ni beektan nama gartee sabboonaadha yeroo duriif jechuu arran tahin malee haatee dur baay'inaan durkaa jedhe jaa gurbaan arran tahin malee Taakkalaan dur sabboonaa ture akkuma gaa sirnicha waliin amma akkuma tahee san keessa hin deemnu. Taakkalaan kun nama gaafa ilmaan Oromoo maaliif buqqaan jedhee wayyaanota fuuldura taa'ee gaafii kaaseti jechuudha. Akkuma garteetiin gaafa hayyuun keenya obbo Baqqalaa Garbaa ija Mallas Zeenaawii fuuldura taa'ee lafti ka mootummaatis miti ka ummataatis miti ka paartii biyya bulchuuti ka paartii biyyattii bitee bulchaa jiruuti ka yaadidii jedheen jechuudha. Osoo lafti ka mootummaa tahee akka fedhetti abbaan fedhe characharee hin gurguruu mootummaan garteetiin hin dhoogaa jedheen. Osoo lafti ammootu ka ummataa tahee ummanni irraa hin buqqa'uu seeratu dhoogaa. Kanaafuu lafti ka paartii biyya bulchuuti jedheen sanitti jechuudha. Injiinar Taakkalaa Uumallee nama fuuldura jara kanaa taa'ee gaafa san jechuudha wayyaanota fuuldura taa'ee maaliif qotee bulaan Oromoo buqqaa maqaa maastar pilaanii Oromootiin jedhee yeroo gartee fincilli 2014 mana barumsaa Gincii irraa magaalaa Gincii irraa ka'e san yeroo gaafii kana dhiyeesse namni kun nama gaafii akkasii dhiyeesse jechuudha. Hanga fedhellee ta'u namni guyyaa tokkos Oromoo hojjete Oromoo biraa kabaja argachuu qaba. Wanni inni balleesses dogoggoroonni inni garteetiin hojjetillee hedduu jiraatan haga tokko Oromoo biraa galata qaba jechuudha. Nama akkasiisa yeroo akkasitti deeggarsa naftanyoonni alatti itti iyyitu san si dhukkubsuu qaba. Siyaasa fete deeggarii deeggarsu baadhu akka ilma Oromoo tokkotti si dhukkubsuu qabaa jechuudha. Nama waa hojjetu si hojjetuu miti si hojjechuu dhiisuu miti sitti illee haa hojjetu haasillee miidhuu garuu sababa inni suni yookiin sirnichatu si hojjechuu dhoogge ta'a yookiin ammootu haaluma keessa jiru siistama biriitiin uummataaf hojjetaa jira ta'a yookiin ammoo dhugumaan uummatallee gurguratee kaayyoollee gurgurate ta'a san ammoo hojiinuu ni argitan fuulduratti kun ittiin ariifannu jechuudha. Haa ta'u Oromoo mufiillee irraa qaban akka dhuunfaa kiyyatti siyaasa isaanii hin deeggaru garuu ammoo akka namummatti injiinar Taakkalaa ni deeggara. Gaafni ani itti aare gaafa inni ijoollee amaaraa dhumte sanii huccuu gurraatti uffate ka gaafa garteetti haceen dure awwaalcha inni finfinneetti dhooge yeroo san kantiibaa magaalattii isa ture gaafsanii ani gaafni isatti aare jechuudha. Haa ta'u ammoo nama kee jibbiteef qaama kee murtee hin gattu diinni itti yeroo roorissu kana sagalee ta'uufillee nama gaariidha waan gartee taktakii baantanii fi haga tokko garteetiin bira deddeemu ima arganamuu jechuudha. Jarri kanaa miti wanda injiinar Taakkalaaf dhaabu kanaa miti jaraa dalaguu miti jaraa waa gochuu miti osoo ati akka roobaa kanatti dhadhaa itti gadi roobde uummanni uummata si galateeffatu miti. Sababbiin isaas hundeetee beekan eessa akka dhufte beekanii nama eenyummaa isaa beeku jarri haga jaran tahinitti eenyummaa akka jiraatu hin fedhanii. Nuufi ilmaan Tigraayiif jibbaan isaan qaban biyyuma tana keessatti jibba addaati. Kana waan ta'eef tuni sammuu gartee hoogganotaa fi hayyoota biyyaan deemanii warra gartee mootummaa ofiin jedhanii keessallee haa bultu ergaan xiyyaatanumaa kan itti aanu ammootu ammarree ila deddeebi'ee baga gammaddan baga gammanne manni lubummaa Oromiyaa hundeeffamuu isatti hedduu gammanne isiniin jedha. Assalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Viidiyoo itti aanuun haga wal agarrutti nagahannaatu. Kane kamdan hamma fuurri keenya jararaasa odoo takkaan irra taasa.